السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوجنتوتا فيردوسوتا كينا آه، magaalaa Calanqootti argamne yeroo jennu har'a maatii keenya kalama faadha hareeda kanallee bira baafne biratti argamna gaafa mucaan kun hundi xiqqishaadha kaasee guddenne jechuudha. Khaalid Sheikh Yusuf fi Khooni Sheikh Yusuf fi haadha Khaalid Sheikh Yusuf biratti argamna inshallah ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya isaan gar tokkoon ummaa keenya lammaffaadha. Haadha lammaffaadhaati. Anaaf ummaa tokkoffaa ta'ulleen waluma keessa tokkoffuma jennee ni bira kun amma. Ni taati qashaan si guddise. Xiqqashaa guddiseetiin garafee hoggaanni osoo natti nimne gara biraa fiigee dhufee garafee nyaata keedda fi qaxxitaa keenyaa dhujechaa garafaa guddisee areeda na bira baasee egaa areeda baasee sodaadhee dhiisee boo qaanfadhee. Dinne uleedhaan akkana nu garafaati. Akkasin nu guddisanii yoo nu dhukkuballee nu bira taa'uudhaan yoo nuti yaannillee nu hojii yaaduudhaan akkasin nu guddisan akkas gochuun sun maaliif faayidaa qabdi? Ilma gaa ilmoo akkasuma godhan. Ilma waanuma faayidaa barsiisuu dirqamaan nyaata yoo irraanfate nyaachisuu obaasuu waan faayidaa irra guddisuu kanaaf. Namni gadi gadi darasaa mana isaa taa'u inni maa quban qabu gaa? Egaa namni wayi tokko. Namni tokko miti. Nama marratti hundaa'u inni sun. Nama maraa miti. Nama tokko akkasi malee nama maraa miti. Namoonni kaan darasoota ni fedha. Ana kan mataa kiyyaan ni fedha. Darasoota darasa bakka jaanitti waan darasa sheekan ta'e ni fedha. Kana egaa inuu xiqqashaan guddisee xiqqashaa harkadhee guddisee irra dhoorka akka ilmaattiin guddisadhee akka darasaa osoo hin taane akka darasaa akka ilmaatti guddifadhee garafaa nyaataan lolaani barnoota irraa hafuun lolaani xiqqashaa guddisee areeda baafnaan dhiise areeda kana baafnaan irraa dhaaqaanfadhee gara fuudhiise. Akkasuma maashaallah Khaalid Atiyoo. Khaalid illee akkuma isaaniiti jechuudha. Yaadaa fi gammachuu fi gadda hundi keenya irratti hirmaachaadha kan ture jechuudha. Gaafa nu dhukkubus maaliif dhukkubaa gaafa nu gammannu nu wajji gammada akkasitti turedha. Gaafa sana nu wajjin wal qixaa amma xiqqishoo abbaa guddaa ta'e. Darasaa waliin akka maatiitti jiraachuun gammachuudha gadda qaba. Hedduutti gammannee jira alhamdulillah rabbil alamin. Gaafsan gaafa isin biqeessan ooltanii fi kana hunda isin to'achaa har'a isa kuttee maaliif kuttee isa kuttee kana hunda isin gaggaafachaa namaa isin guddisee nuti. Amma namni gadi gadi darasaa bakka zaawiyyaattuu ni jiraaf hin jiru akka quban qabne isin garuu gaafa sana akka hojii turre iddoon teessumaa iddoon nyaataa wanni hundi bakka takkaa jireenyi addaa hin taane. Maal namni si bira dhufuuf adusuma manuma asuma si bira dhufa malee akka ati gabbaa tan dhiifnu ture gizee karaatii malee. Akkasii wallahi hordoftoota keenya keessummaa namni 25 illee yoo dhufe manuma isaanii kunoo kanuma isin asii gartan kana fa'aadha. Kun akkuma waan kiyyaa fa'aatti gaafa san namni asuma keessa tatta'a. Namni hattaa yeroo dhufu akka waan yeroo ani hin jirre fa'aa jira laallatee fa'aa kan isin bira dhufe kan bira dhufu adda. Akkasii inshaallahu ta'ala wanni asirratti nama dhaamuu barbaadamee darasaa waliin jireenya keessatti wanni inni fayyadu. Amma fakkeenyaaf osoo gaafa sana haala hamaatti hojii jiraanne har'a wajjin walitti deebinee wallaaluun xiqqishoon ulfaatallee. Dhugaadha amma alhamdulillah rabbil alamin darasaa ijoolleen illeen darasaa laalachaa si guddatte kun amma ijoollee ajaa'iba sana guddifne takkanaati saniifuu ijoolleen darasaa gisee si bira dhufte irraa bu'aa buufatta saniifuu ijoolleen jajjabeessuu qabdan. Karaa keenyallee akka dhufan ammallee dhaamsa goonaaf. Dhufeenillee akkasuma gootan. Akkasumannee. Magaalaa Calanqootti kan argamnu warri Sheekh Hamidee bira qaroo fi kabiraallee yoo dhufe isaan numa jiran bakkuma jiranii nuti illee yeroo laalluu dhufne asuma laalluu jirra. Inshaallah mee dhaamsa dhaamee fi sheekotaa fi warra biyyaatiif darasaadhaaf illee dhaaf. Ta'uu goonaaf. Mee fakkeenya warra darasaa biraa qabuuf dhaamee. Darasaan ilmoota isaanii jabeessaa imaana rabbiiti bakka. Kooni ati hoo? Darasaa jabeeffadhaadhaan ja'aan akka dhaloonni lafaa ka'u hundi bu'aa irraa buufatuuf darasaa jabeeffadhaan ja'a. Faayidaa inni qabdi isa darasaan. Darasaan faayidaa guddaa qabdi malee hayi. Mee faayidaa isii takka himi? Faayidaan isii guddaan tokkoffaarra ijoollee akka oguu lafaa ol kaateen salaata akkatti salaatan barsiistii sunnaa nabiyyi keenyaa hordofsiistii kanuma hundaa'u karaa qaceelloo karaa ergamaan keenya nabi Muhammad alayhi salaam irra deemaa turan. Kan nu barsiisu darasaa waan ta'eef darasaa jabeeffadhaan ja'a. Ummaa irra deebinee mallee ati hoo? Dhufee ammallee. Okay, mashallah. Ati hoo mee faayidaa darasaadhaa irraa nuu himi?
faayidaa darasaa duraaniin waa takka namuun beeku maayyimiidha. Namuu maayyimiidha. Waa cufarraa barannee akkaataa salaataa barannee akkaataa isliminnaa barannee akkaataa gartee ittiin ilmi namaa jiraatu kana hunda baranneeti. Irraa barannee irraa faayidoonee ilmaan sunillee nuu faayidawanii amma akkana kunoo nu akkana godhata amma nuu faayidee akkana nu gammachiisa laala. Katamariya. Hoseen. Faayidaa qaba jechuudha. Faayidaa qaceelloon nuu qabaa bakka gartanitti bakka dhageessanitti darasoota jajjabeessitanii barsiiftanii irra jajjabeessuudhaan ja'a. Akkana maashaallah isiniin jennaa viidiyoo biraatiin hanga walitti dachaa nutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maaruf.